Garaana nyaate wanni akka malee na aarse liinaa isii garaa qabdu san badiin sirratti dalagaa jecha jaamu santu hedduu na aarse jechuudha. Sanumaaf hin aare malee ani viidiyoo tana ol beetu jechuudha. Magaalaa sanaa keessa dhufee bakkaan jiru sanirraa ka'ee dhufee magaalaa sanaatti dhufee jechuudha. Hin barbaanne maaliif ol bee yaada kiyya ibsachuun dirqama natti ta'eetiin ol bee ibsadhe malee viidiyoo maruun feene maaliif yoo ta'ani liinaan fakkeenyaaf liinaa isii garaa qabdu mubaarak kiyya fakkeenyaaf fuudhee bakka biroo geessee liinaa isii ulfa garaa qabdu isii ji'a sagalee fakkeenyaaf badiin sirratti dalagaa dirqamaanis yoo jirrafaa jecha jaamusantu hedduu na gube fakkeenyaaf daawwattoota keenya isin Oromoo warri na ilaalaa jirtu kun hundi Oromoo afaan Oromooti kan waliin haasaa jirru viidiyoon illee sheer godhaatii laayikii godhaatii akka nama hedduu bira geessu godhaatii maaliif yoo jettanii namni tokko dubartii afaan Oromoo dubbachaa jechuudha Oromoo ta'ee saba Oromoo ta'ee fakkeenyaaf saba waan biroo dhiisi sabni Amaaraa ta'u Tikireenuu fakkeenyaaf isaaniitu diinee keenya jechuudha diinee keenya sun dubartii garaa qabdu gudeeddiif yookiin ammoo badiitti dalaguuf yookiin sharmuutummaa itti godhuudhaaf yookiin ammoo waan biroo irra yaaduudhaaf itti fayyadamuudhaaf dafee jarjaree ittiin fiigu dubartii garaa qabdu biyya Arabaa tanafaa keessatti dhiisii biyya teenya san keessattuu biyya teenya biyya Itoophiyaa biyya jechuun musliimni heddummaan biyya kaafirii heddummaa sun keessattuu namni dubartii garaa qabdu badiin irratti dalaga jee hin deemu jechuudha. San gubbaan kiyyaan amma liinaan biriirtu horii rakkoo teessaniin si baasaa ati gara akkattuu taate qottu manatti hin si galeetiin akka jirutti rakkoo teessan si baasee kiraallee sirraa kafalee manatti si deebise jeeti liinaa fuudhee karaarraa achi geesse jechuudha. Saniifuu inni ammoo fuudheeti jechuudha biyya Arabaa keessatti dubartiin kabajaa qabdi dubartuma kabajaa qabdu san badiin dirqamaan badii sirratti dalagaa jee liinaan maaliif yoo rakkatte malee manarraa kaatee gadi baatee yoo kiraa dhabde malee manarraa gadi baatu maaliif yoo jettanii waan laniin dhiiseefis fakkeenyaaf namni dalagaa ni jira ni beela ni dheebata ni nyaata jechuudha. Saniifuu isiin akka fedhallee yoo ta'e gabbaate kiyyaan akkas godhee garuu wanna kuni silaa Yusuf liinaadhaan maal nyaatte maal dhuyte maal qabda jee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu isin jecha kabidaa ta'an jee bakkuma isin jirtu salaamanna keenya gaaraaf leegan qaxxamre isin bira ago isin jecha deebi'ee dhufeeti jira akkuma beekamu arraan tana Abdallaa isaa baatee yottanii maaliif daawwattoota keenya dhiyoo tana ani tureetiin jira jechuudha baatii takkamoo maal ga'utti jira eegaan taariba deemen deebi'ee jechuudha asitti maaliif san gubbaan liinaan manarraa deemteeti viidiyoo san ka'iin harkeetii miti yookiin ammoo harkee calliseetii miti jechuudha maaliif namni hedduun Abdallaa sihiiti dubbadhu jettaniiti karaa bilbilaatiin karaa hedduudhaan jechuun weessaappiitti yaarraan seenee eegalee barreessu jirtanii namni hedduun sagalee qabaa jirtanii saniifuu daawwattoota qabeeyyoota keenya akkuma beekamu deebi'ee dhufeeti jira maaliin deebitee jettanii liinaa rakkoo san keessatti isii ilmoo garaa qabdu isii ammoo rakkifamtee jirtu viidiyoo san anaa miti warra na qabe santu na dura harkee jechuudha viidiyoo san warra na qabeetu na dura harkee akkasuma jechuun viidiyoo san harkaniiti aboo viidiyoon tun tajaajilti deetiitii miti jeniin agarsiisan jechuudha. Ijoollee na beeytutu bakka san jira maallaqa Itoophiyaa duraan qarshii 200 kafalinaan jan waan hawaalaa asii baatuun saniifuu nama na beeku rabbina fideetiin hawaala san rabbina laaffisee saniifuu bakki itti jiru san shabakaan hin dalagu bilbilli hin dalagu wanni takka illee hin dalagu jechuudha. Shabakaa isaan harkaniitiin natti fidan jechuudha. Viidiyoo sanii gadi buusanii natti fidanii saniifuu daawwattoota qabeeyyoota keenya harkeetiin jira ammaan tana bakki hin jiru magaalatti jechuudha. Viidiyoo isiniif maruun naaf hin mijjoone viidiyoolee maruu hin feene hoggaan karaa deemullee viidiyoo maruu hin feene saniifuu deebi'eetiin jechuun amma magaalaa sanaa dhufee jira magaalaa sanaa hoggaan dhufee jira isin jee mana kiyya hin geenye malee bakka liinaan jirtu sanillee hin geenye jechuun malee dhufee magaalaa sanaa jira jechuun maaliif yoo jettanii tokkoffaa irratti namni gaafii irraa qabu namni hoggaan dhage gaafadhu liinaa qabe osoo hin ta'in Yusuf jechuun maaliif Yusuf gaafatte yoo naan jettanii Yusuf amaanaa jeetiin akka obboleessaatti bira dhaame jechuun liinaa jabeessi liinaa gadi lakkisanii waan isin nyaattu waan dhuydu yoo isin dhukkubsattee mana hakimaa geessi yoo isin dhaltellee bira dhaabbadhuuti mana hakimaa geessi jeeni saniifuu daawwattoota qabeeyyoota keenya garuu ammoo alhamdulillahi anillee rakkoo san keessaa beetiin jechuudha asitti deebi'ee as jira jechuudha ammaan tana mana obboleessa kiyyaatiin jira jechuudha nama yookiin namuma wajjin jechuudha bakka fagoorraa gaararraa dhufne akkuma beekamu dhiyeenya kana torbee tana quba qabdanii jireenyi nuti keessa jirru jireenya akka maleeti magaalaan sanaatu ni gubachaa jirti rakkoo jira saaruba jechuudha biyyoota adda addaatti dha'u jira jechuudha saniifuu viidiyoo hoggaan karaa deemu maruu hin barbaanne kiyyaan suni kiyyaan liinaa qixaataa jiru sun yoon viidiyoo maree qilleensarratti poostii godhee ni argachuu garuu ammoo har'a dhufeetiin as jira liinaa guyyaa lama baasuun guyyaa lama natti hin geessu maaliif ni hin baasa saniifuu daawwattoota keenya ati Abdallaa dila kana akkamitti calliftaa warri naan jettanilleen gaarii dila kanaan warri itti callise viidiyoo maruu hin barbaanne jechuudha saniifuu garuu amma asii booda Yusuf tokkoffaa irratti Yusuf kanummaa liinaa qabsiisee Yusuf akkamitti dila isiin manarraa baatee jechuudha mana Mustafaa dheetee mana Mustafaati shaaraa dheetee shaaraarraa jechuudha. Isin liinaan akka nama jechuun fedhoo maallaqa hiriyaaf irraa kafaltu adabdu fedhoo haa qabaattu dhufee jechuun waa'ee itti dhaamisan oo Yusuf jaartiin tijagaa ati obboleessa kiyya amaanaa jeetiin Yusufitti dhaammadhee biraa deeme Yusufitti kana dheessan gubbaan ammoo Yusuf dhufee liinaa maal nyaatte maal nuti jee hin gaafanne jechuun maaliif tasuma isaa jala fiiguu jira jechuun saniifuu Yusuf gadi lakkiseeti shaara irratti isin jechuu gabbaatee rakkattee jechuun isin ilmoo amma jechuun ji'a sagal liinaan
fakkeenyaaf yoo akkan xiqqaatte guyyaa 8 moo 7 qolli hafeef jechuudha. Saniifuu osoo inni waan takka maal fete maal nyaatte maal dhugdan jiiniin gallaksi jechuudha. Saniifuu dinaan gadi baatee jechuudha yookiin waan mana keessa nyaattu adabduu kiraaf irraa kafaluu yookiin haa dadhabdu jechuudha. Anis waan bireen jirre waa meeqatu isin kun nama jechuudha. Isin dhalaa waan taateef yeroo sanatti dalagaa irra hin jirtu jechuudha. Saniifuu kiyyaan jechuudha isii karaara teessee boochuu kottu liinaa isiin fuudhaan fiidiyoo san takka takkatti irra deemee ilaale fiidiyoo isaan isiin gallakkisaa jirtu jechuudha. Akkasitti kottu mana kiyyattiin si galchaa jeeti manatti na galchee achitti waan hin taane irratti hojjechaa jira jettee saniifuu daawwattoota keenya ani jechuudha kiyyaa san irraa hin dalaguu ta'a kiyyaa maqaan isaa Feesal immoo maal jedhanii maaliif san gubbaan liinaa fi Mubaarak illee bakka bakka baasee bakka bakka kaa'ee asluullee deengadda kaliinaan baase yee dhufee micaa intala takka isa ta'isa diriirtu takka osoo ni kaan godhatin isinuu ilmoo garaa qabaaf jettee intala san jechuudha dirqamaan asluu ablee irra qabee fuudhee intala jechuudha. Dirqamaan hiisise asluu hidhi jedhee asluu hiisise asluu silaalinaa baasu hiisise asluu sunuu jechuun ammaan dara fakkeenyaaf mara san jira ani ammoo yoo rabbiin alaafisee daawwattoota keenya du'aa hin godhaa inshaallah bakka san dhaqee asluudhaa liinaadhaa Mubaarakii intala sanillee tafuulu duraa inshaallah yoo rabbi jee waliin itti yaana waa hedduu ganaan waafachuu ta'a jechuudha maaliif bakka sanii namtichi ugaan dhaga'uu dhalaa meeqaatu achitti qixaaxamaa jira dhalaa fakkeenyaaf taariba biyya Itoophiyaa irraas dhufte jechuudha qabee jechuudha maallaqa hawaalaa irraa buusee osoo dhalaa bibbireetti jechuumatti bireetti hambisee jechuudha osoo fakkeenyaaf dalagaan ergine jechuudha taan dalagaa ergeeti osoo bilbila ittiin binne warra arabaatiin mana kanarraa gadi hin bahin jeeri jechuudha akkasitti jechuudha maallaqa isaatu nyaachuu jira jechuudha saniifuu daawwattoota keenya waa lamaaf hin dhufe amma jechuudha tokkoffaa irratti manuma qaxxisaa xawwaalee mana isaa sana nama jalatti godheetiin mana isaa hunda bakka inni jiru hunda naa himanii namichi jiru jira jechuudha saatii ammaan tanaa kana keessatti jechuudha bakka inni jiru hunda naa himan jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya inshaallah yoo rabbi jee du'aayii godhaadha maaliif kiyyaa sanii dhaqee jechuudha waan inni liilaa godhe garuu irraa hin kafale yoon jee nama dhiigas yoo baase aannan baasetti Oromoon sanii jechuudha waa akka inni liinaa godhe saniin godhe yoon jee rakkoo biroo dhufe jechuudha rakkina inni qabuufi asirratti rakkina inni liinaa irraa qabuufi rakkina inni dubartii irraa qabu adda baasee dura irratti adda baasee bareetiin jechuudha achi booda dhimma liinaa san jechuudha waan inni liinaa irraa qabu jechuudha. Waan inni silaa barbaadee yookiin liinaa irraa barbaadu san gaafadhu jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya akkasii jechuudha daawwattoota keenya saniifuu maaliif yoo rabbi na laaffisee kiyyaa sananii if durallee ni siistama irra baaseetiin inshaallah yoo rabbi jee jechuudha fakkeenyaaf daawwattoota keenya booda irratti namni fiidiyoo sanaan qabu maal haaltanii fiidiyoo sana ni argitan jeetii yaada fiidiyoo waa'ee nan dalaguu deemu hundaa'uu ni argitanii garuu maaliif wanni garaa na nyaate wanni akka malee na aarse liinaa isii garaa qabdu san badiin sirratti dalagaa jecha jaamu santu hedduun aarse jechuudha sanumaaf hin aaree malee ani fiidiyoo tana ol beetu jechuudha magaalaa sanaa keessa dhufee bakkaan jiru sanirraa ka'ee dhufee magaalaa sanaatti dhufee jechuudha hin barbaanne maaliif ol bee yaada kiyya ibsachuun dirqama natti ta'eetiin ol bee ibsadhe malee fiidiyoo maruun feene maaliif yoo ta'ani liinaan fakkeenyaaf liinaa isii garaa qabdu Mubaarak kiyya fakkeenyaaf fuudhee bakka biroo geessee liinaa isii ulfa garaa qabdu isii ji'a sagalii fakkeenyaaf badiin sirra dalagaa dirqamaan isii wajjin rafaa jecha jaamu santu hedduu na gube fakkeenyaaf daawwattoota keenya isin Oromoo warri na laalaa jirtu kun hundi Oromoo afaan Oromooti kan waliin haasaa jirru fiidiyoo illee sheer godhaatii laayikii godhaatii akka nama hedduu bira geessu godhaatii maaliif jettanii namni tokko dubartii afaan Oromoo dubbachaa jechuudha Oromoo ta'ee saba Oromoo ta'ee fakkeenyaaf saba waan biroo dhiisi sabni Amaaraa ta'u Tikireenuu fakkeenyaaf isaaniitu diinee keenya jechuudha diinee keenya sunu dubartii garaa qabdu gudeeddiif yookiin ammoo badiitti dalaguuf yookiin sharmuutummaa itti godhuudhaaf yookiin ammoo waan biroo irra yaaduudhaaf itti fayyadamuudhaaf dafee jarjaree ittiin fiigu dubartii garaa qabdu biyya Arabaa tanafaa keessatti dhiisii biyya teenya san keessattuu biyya teenya biyya Itoophiyaa biyya jechuudha musliimni heddummaan biyya kaafiree heddummaa sun keessattuu namni dubartii garaa qabdu badiin irratti dalaga jee hin deemu jechuudha san gubbaan kiyyaan amma liinaan biriirtu kuni rakkoo teessaniin si baasaa ati gara akkattuu taate kottu manatti si galeetiin akka jirutti rakkoo teessan si baasee kiraalee sirraa kafalee manatti si deebise jeeti liinaa fuudhee karaarraa achi geesse jechuudha saniifuu inni ammoo fuudheeti jechuudha biyya Arabaa ta'ee dubartiin kabajaa qabdi dubartuma kabajaa qabdu san badiin dirqamaan badii sirratti dalagaa jee liinaan maaliif yoo rakkatte malee manarraa kaatee gadi baatee yoo kiraa dhabde malee manarraa gadi baatu maaliif yoo jettanii waan lanii nan dhiiseefis fakkeenyaaf namni dalagaa irra jiran ni beela ni dheebata ni nyaata jechuudha saniifuu isiin akka fedhallee yoo ta'e gabbaate kiyyaan akkas godhee garuu wanna kuni silaa Yuusuf liinaadhaan maal nyaatte maal dhuyte maal qabda jeerii gaafate isiinuu manarraa baatee daawwattoota keenya gadi hin baatu jechuudha saniifuu ani jechuun waan fedhallee yoo ta'e jalqaba irratti kiyyaa sana harkaa liinaa kiyyaa sana harkaa baaseetum isii nagaa manatti deebisuudha isiillee nama wal jala geessee jirtii rabbi nagaan adda haa baasu jaalaatti du'aa godhaati inshaallah yoo rabbi jee ani maaliif imalli kiyya kan inni imale suni naaf mijjoone bakkaan jiru san irraayis khalaas haalli jiru kunis
warsiin kemu bakki itti deemu sunis hin taane jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya akkuma beektan warri karaa baqaa kana yookiin karaa taaribaa kana yaatanii ni beektan. Haala jiru gaara kana keessaas waan jiru ni beektanii Suudii fi Yaman kana jidduus waan jiran ni beektanii Yaman akkasuma akkuma isin beektanii Yaman kaa jechuun biyya rabshaa taate saniifuu maaliif yoon du'ellee yoon jiraadhellee fakkeenyaaf maatii biyya bira deebi'ee yoon achitti akkumaan teete yookiin yoo rakkadhellee jechuma taa'ee irra naa jirti jeetiin anuuyyuu asitti deebi'ee jechuudha. Saniifuu daawwattoota kabajamtoota keenya mee badii tan hundaa'u eenyutu fidee fakkeenyaaf Liinaa Yuusuf Kaliinaa gallakkiseetu fide moo yaani khalaas isin shaarara deemuu fide uggaa waliin dheene bakka jiru tanarraa kaanee jechuudha. Nagaan yoo rabbi fakkeenyaaf waanuma xiqqoo naaf amma magaalaa sanaa xarafaan jira yoo rabbi na laaffisee ganama inshaallah niin gaa jechuu bakka sana maaliif haadhaan tana fiidiyoo xiqqoo tana waliin isin maree dhufeef waliin isin qabee dhufeef tanumaaf jechuudha. Waan birootii miti maali callisuun kiyya kuni akkana Liinaa rakkina keessatti harkee yookiin ammoo irratti calliseetti fakkeessa. Saniifuu ani ammoo Liinaa rakkoosiisan harkeetii miti fakkeenyaaf namaatu jechuudha fiidiyoo san naaf fidee agaree jechuudha. Yeroo hojjetu telefoonii kiyya bakka sanatti telefooniin an fayyadamu shariyaa bakka san hin dalagu jechuudha. Maaliif shabakaaleen hin jiru waayifni hin jiru wanni adda addaa takka hin jirtu. Yoo shariyaa achi keessaa qabaatte achirratti foorjii waan adda addaa fayyadamta shariyaa shabakaa fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Namaatu telefoona isaatiin agarsiisee rakkina isiin keessatti sun agaree saniifin jechuudha. Har'aan tana magaalaa tana seennaan fiidiyoo xiqqoo tana jechuudha. Maaliif akkuma argitan kana nama mana namaa jiruun fakkaadha malee nama gaara jirullee hin fakkaadhu akkasittiin jechuudha. Amma karaan deemaa jira. Inshaallah yoo rabbi jee ati garuu yoo rabbi na laaffisee khalaas magaalaa xarafaan jira yeroo muraasa booda inshaallah yoo rabbi jee Liinaa biratti hin argama jechuudha yoo rabbi na laaffise. Saniifuu daawwattoota keenya hanga fiidiyoo biroo qabannee walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.